Nagaan Waaqayyoo isa hundumaa danda'u biraa hunduma keessaniif haa ta'u, gooftaatti kan jaallatamtan qulqullootaa. Galgala kana nu biraa galgala, Minnesotaarraa galgala kana dubbii Waaqayyoo isa jiraataa, dubbii Waaqayyoo waan du'aa jiraachisu, waan hin taane taasisu, waan bifa hin qabnetti bifa godhu, waan karaarraa gore karaatti deebisu, waan hin jirre jiraachisu, humna uumuudhaa, humna hojjetu isa of keessaa qabuni qabadhee gara keessan dhufe. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irraa kaaseetanii hamma lakkoofsa 8 isa jiru keessaan dubbii gabaabaa isinii wajjiniin hirmadha. Akkas jedha: Gooftichi inni isin gara isaa dhuftan kuni akka dhagaa jiraataati. Namoonni dhagaa sanaa hin tuffatanii. Inni garuu Waaqayyo biratti fudhatamaa gati jabeessasii jedha. Kutaan kuni waa'ee isa nuyi gara isaa dhufne waa'ee Kiristoos nutti haasa'a. Waa'ee isa nuyi gara isaa dhufne gara eenyu dhuftan isin? Ani gara Kiristoosan dhufeera. Kiristoos na fo'annaan, Kiristoos na jaallannaan, Kiristoos na dhufnaan, na birmannaan, na uynaan, gannaa jennaan, kan saana godhannaan, natti toleen gaafa kun naa galu, kana kan naa galcheessisuma, gaafa inni ija koo naa banee waan naa godhe natti agarsiisu, iji namaa banamuutu irra jira. Namni waan Kiristoos namaa godhe argee Kiristoos duukaa deemuudhaaf. Namooti Kiristoosin beektan, namooti Kiristoositti amantan, namooti Kiristoosin jaallattan ija keessantu isinii baname. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ija garaa namaatu namaa baname. Maa ittamittan beeka iji garaa koo naa banamuusaa yoo jettee Yesuusin beekta taanaan, Yesuusin jaallatteetta taanaan, Yesuus sitti toleera taanaan, macaafa qulqulluudhaan jiraatta taanaan, isa macaafi jedhu amanteetta. Kiristoos nama ta'ee gara biyya lafaa dhufee gatii cubbuu ilmaan namaa fudhatee fannoo irratti ol ba'ee gatii cubbuu namaa baasee ilmaan namaa hundumaaf du'ee du'aa ka'uusaatiin immoo gatiin cubbuu namaa hundumtuu namarraa fuudhamee namooti dhiiga Kiristoosiin dhiqachuudhaan araara argachuu isaanii amantee jireenyi bara baraa akka jiru, jireenyi hafuuraa akka jiru, galee Kiristoos deebi'ee akka dhufu beekteetta taanaanati iji kee banameera jechuudha. Iji banamuun isa kana. Nama tokko rakkisa maa inni iji namaa banamuuni jedhaniitu rakkatu. Ija banamaa duwwaatu arga kan. Ija banamaatu. Namni hafuura qulqulluun yoo guutame malee Yesuus Kiristoos gooftaadha jechuu hin danda'u. Akkuma jiru macaafa qulqulluun jechuusaa utuu hin taane amanuusaa, jechuusaa utuu hin taane jiraachuusaa, jireenya sana keessa lixuudhaa fi namni maal ta'utu irra jira? Hafuura qulqulluun guutamuu, hafuura qulqulluu qabaachuutu irra jira. Kanaaf egaa inni nuyi gara isaa dhufne kun gara eenyu? Gara Kiristoos. Yeroo waldaa nuyi waldaa abaluudhaan namiti nuyi. Waldaa paastera abaluu, waldaa raajii abaluu, waldaa ergamaa abaluu, waldaa dhaabbata abaluu miti. Gara Yesuus Kiristoos dhandha. Gara walitti qabama kiristiyaanotaa, walitti qabama qulqullootaa gaafa dhannu eessa dhaquu keenya? Gara Yesuus dhaquu keenya. Kanaaf gaafa manaa baatan waldaa dhaquudhaa fi gara Yesuus hin dhaqadhaa. Maaliif lafasin 2 yookaan 3 taatanii maqaa kootti walitti qabamtanii maalan taadhee achisin gidduun jireen nama 2 taanee 3 taanee gaafa walitti qabamtu, waldaan gaafa isheen walitti qabamtu, harkatu, miillatu, ijatu, funyaantu, afaantu, bu'aa dhannaatu dhufee gaafa inni walitti gaggaluutti qabu. Akkuma isaa Hisqeel 36 irratti lafeen dhufee lafeetti gale sana bu'aan dhannaa iddoo garagaraa jiru mana tokko keessatti gaafa inni dhufee walitti galuutti ka'u mataasa ta'ee Kiristoos dhufee irra ta'a jechuudha. Haaleluyyaa. Kiristoos yeroo dhufu maaltu ta'e jechuudha? Dhandha guutuutu ijaarame jechuudha. Inni gaa Kiristoosi.
Kanaaf xixinnayyoota kan gootan anaa gootanii gara Yesuus dhufne jechuudha. Inni isin gara isaa dhuftan kun jedha Macaafa Qulqulluun, warri gara Yesuus dhuftan baga gammaddaniif wannaa dinqiidha. Kooluu guddaadha. Jireenya bara baraati. Ulfina beekamtii guddaadha. Waan hin dabarre, waan hin dhumneedha. Waan nama harkaan fudhatamneedha. Namni qabeenya isin harkaa fudhachuu danda'a. Namni aangoo irraa isin buusuu danda'a. Isinii galee fayyaan har'aa kun bor dhibuu danda'a. Wanti nu har'a qabna jennu bor dhabuu dandeenya. Biyyi lafaa kun baduudhaaf jirti. Warri gara Kiristoos dhuftan garuu waan amansiisaa qabattanii. Haaleluyyaa. Gooftichi inni isin gara isaa dhuftan kuni akka dhagaa jiraataati. Inni gaa dhagaa jiraataa. Dhagaan banne miti. Dhagaa caccabuu danda'u miti. Dhagaa rakasuu danda'u miti. Dhagaa hafuu danda'u miti. Dhagaa jiraataadha. Inni kam? Yesuus inni isin gara isaa dhuftan. Dhagaa yeroo jedhu jabina isaati. Jabaa bara baraan jabaatee waan jiraatu jechuudha. Namni har'a jabaan borillaaf dhukkubatu dhufee kuffisa. Isinii galee du'ee lafarraa baddaa. Namooti jajjaboon biyya lafaarratti ka'aniiru. Hin jiranii garuu namooti bebbeekamoon biyya lafaarratti ka'aniiru. Hin jiranii garuu dureessonni badhaadhonni baay'een biyya lafaarratti ka'aniiru. Hin jiranii garuu mootonni ka'anii deebi'anii bu'aniiru. Hin jiranii garuu isinii galee hin jiranii namooti seenaa gurguddaa galmeessan waan gurguddaa hojjetan wanta nama dinqisiisu nama maalalchiisu baay'ee isaa hojjetanii addunyaan keenya baatteetti namoota akkasii qabaanneera addunyaa irratti. Hin jiranii garuu Yesuus keenya garuu jiraataadha. Haaleluyyaa. Namooti du'anii hafaniiru. Yesuus du'a mo'ee ka'ee dhaqee mirga Waaqayyoo taa'e maaliif jiraataadha inni waan ta'eef. Kanaafitu isa jiraataa warra du'an keessa maaliif barbaaddu jedhan ergamoonni sun. Iddoo isaa malee Yesuusin barbaadani. Innati gara isaa dhufte kun jiraataadha. Du'ee si yeellaasisu. Aangoorraa bu'ee si yeellaasisu. Kufee si yeellaasisu. Waldhaalee si yeellaasisu. Dagatee si yeellaasisu. Irraanfatee si yeellaasisu. Akka tamante ta'uu hin dadhabu. Amanannaa kee gararraadha yeroo hundumaa. Eeggannaa kee gararraadha yeroo hundumaa. Abdii kee gararraadha yeroo hundumaa. Isati beektuun gararraadha yeroo hundumaa. Isati eedde gararraadha yeroo hundumaa. Isati tilmaamte gararraadha yeroo hundumaa. Isati qophoofte gararraadha. Isaa gatta'ee sin qaanessu maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Innati gara isaa dhufte Yesuus kun dinqiidha. Isinis jedhaga kan keenya moolaala. Isinis luboota qulqullummaa ta'uudhaaf aarsaa hafuuraa karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyo duratti fudhatamuu dhiyeessuudhaaf akka dhagoota jiraatootti ijaarsa mana hafuuraa sana ta'a nuun jedhu. Nuunis maal ta'a? Dhagaa jiraataa ta'aadha. Maal hirmanna Yesuus irraa? Jiraachuu. Maal sii kenna Yesuus jalqaba? Jiraachuu. Jiraataadha inni. Eenyuun na ergen jedhaa innaan Musee eenyuun jedhagaa maqaa kee? Maal jedheni maqaa kee? Israa'elii dhaloonni hafuuroos hin beeku. Maal jedhu waa'ee kennaanii? Bara baraan jiraataadha. Isa jiraataatu na erge jedhiittimi. Abboonni keessan du'aniiru. Gurguddoonni keessan du'aniiru. Abbaan keessan Yaaqoob du'eera. Abdiin keessan Yoosef du'eera. Inni isin ilaaltanii biyya Gibxi dhuftan Yoosef du'eera. Isa jiraataa na erge jedhiin. Haaleluyyaa. Jiraataadha Waaqayyo. Isinis jedha dhagaa jiraataa ta'uudhaaf akka maaliitti luboota qulqullaa warra maal godhan warra aarsaa dhiyeessan kakuu haaraa keessatti aarsaa nama hundumaa barbaada Waaqayyo. Nama tokko nama lama luba godhatee kaa'achuu miti. Hundumaatu maal ta'e karaa Yesuus Kiristoos lubate. Hangafni lubaa tokko duwwaadha. Luboonni garuu hunduma keenya. Hangafni lubaa eenyu? Iyesuusiif Iyesuus duwwaadha. Yesuus hangafa lubaa keenya. Immoo maanni immoo luboota. Ufaan hundumti keenya. Warri sattamanne. Warri lammaffaa dhalachuu bira geenye. Warri lammaffaa dhalachuu bira geenye. Warri du'ee du'aa ka'u Kiristoos hin mi'eeffanne. Warri jireenya samoofaa ofirraa baafnee jireenya saaraa keessa galle. Warri Yesuus nu keessa lixe. Warri Yesuusin keessa linne. Warra fuura Waaqayyoo irraa qabsiisa fudhanne. Maal taaneerra nuyi? Luboota taaneerra. Aarsaa dhiyeessina jechuudha. Waaqayyoo aarsaa kee hin barbaada. Anna keenya kanas immoo aarsaa jiraataa gooneedha warra Roomeetiin immoo boqonnaa 2 irratti.
Lubi aarsaa dhiyeessus aarsaan dhiyaatus immoo suma. Horii dhiyeessuun jira, yeroo kennuun jira, aarsaa godhanii wanti nuyi aarsaa goonee kenninu baay'eetu jira. Garuu hundumaa caalaa ofii keenya kana aarsaa isa du'u utuu hin taane aarsaa jiraataa goonee ofii keenya akka dhiyeessinu. Lubi aarsaa dhiyeessus aarsaanis manni qulqullummaan aarsaan keessatti dhiyeeffamus immoo si. Sadaffaa irratti immoo maal jedha? Isinumtiyyuu immoo isa iddoo itti ilaala aarsaan kun karaa eenyu dhiyaata? Karaa Yesuus isa duwwaatu adda. Karaa Yesuus Waaqayyo du'atti isa fudhatamu sana aarsaa dhiyeessuudhaaf dhagaa jiraataa ta'a mana fuuraa sanatti ijaaramaa. Maal taanee ijaaramna? Mana fuuraa. Ani dhagaadha, atis dhagaadha, isheenis dhagaadha, nu hundumti keenya dhagaadha. Isa booddee walitti dhufneetu maal taana? Mana fuuraa taanee ijaaramna jechuudha. Mana fuuraa. Kanaaf amma manni nu keessatti walitti qabamnu manuma ulfina addaan qabuun. Ulfina addaa isa kamtu qaba? Siifanatu qaba. Dhagaasa kanarraatu mana qulqullummaa ijaaruu barbaade Waaqayyo. Manni inni qulqullummaa Salamoon ijaarame sun ulfina guddaa qaba. Amma Waaqayyo mana qulqullummaa sana keessa hin jiru. Eessa raree? Mana qulqullummaa isaa namarraa ijaarame, isa kiristiyaanotarraa ijaarame, isa qulqullootarraa ijaarame, isa bu'aadhanna Kiristoosirraa ijaarame, isa keessa jira. Amma gaa maanni ati mana fuuraa taatee ijaaramtee wajjin obboleessa kee fi obboleettii kee wajjin namoota si duukaa waldaa kiristiyaanaa keessa jiraatanii wajjin. Kanaaf waldaa kiristiyaanaa hin barbaaddaati. Waldaanis si barbaaddi. Waldaan siif barbaachiftuudha. Kophaa kee waldaa ta'uu hin dandeessu. Kophaa kee mana fuuraa ta'uu hin dandeessu. Phaawulos ergamaanii nuyi mana qulqullummaa hafuura Waaqayyooti. Hafuurri qulqulluun nu keessa jiraata. Nayi mana qulqullummaa kana diigee Waaqayyo san diigaa inni dhugaadha. Isa booddee erga ofii keenyaa mana hafuura qulqulluu taane booddeetu walitti dhufnee amma mana qulqullummaadhaa taana. Mana qulqullummaa isa kan kakuu haaraa isa taana. Namni kophaa isaatti mana hafuura qulqulluu ta'ee ilaala. Mana hafuura qulqulluu ta'uutu sirra jira. Maal ta'uudhaafi? Mana hafuuraa sana taatee ijaaramuudhaaf. Kophaa keetti nama hafuurri qulqulluun si keessa boqotu erga taatee kwaalifaayi taata sanaaf. Ergasii booddee hafuurri si keessa jiru suni kophaa taa'ii si ga'an jiru. Dhiiree dhaqiitii namoota wajjiniin mana hafuuraa ta'ee ijaaramisiin jedha. Obboleessa keetti obboleettii keetti si barbaachisa jechuudha. Qulqullootatu si barbaachisa jechuudha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Bara COVID kana keessa waldaan isin barbaachifti. Warri mana keessan teessanii akka nama godhaa jiru kana online dhaggeeffattanii online dhaggeeffachuun gaariidha. Bakka waldaan bu'u garuu lafa waldaan bu'u kun gatii sina baasisu. Gatii guddaa sina baasisu hojii dhaqaa jirtu. Gatii guddaa sina baasisu. Isinii galee shaappiyyuu dhaqaa irra gatii guddaa sina baasisu geettuu geessariyyuu dhaqaa irra gatii caalaa baasaatii walitti qabama keessan gargar hin kutinaa bara kana keessa. Walitti qabama keessan gargar hin kutinaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ilaalaa gaamma Yesuus dhagaa jiraataa inni nu gara isaa dhufne. Nuun immoo maal nu godhe? Dhagaa nu godheetu nuunis manni hafuuraattiin akka ijaaramu nu godhe. Manna fuuraa eewun ijaarama, siin ijaarama, anaan ijaarama, nuun ijaarama, qulqullootaan ijaarama, mana isa mukaan ijaaramu, mana isa dhagaadhaan ijaaramu, mana isa sibiilaan ijaaramu, mana isa warqeedhaan meetiidhaan ijaaramu, mana isa akka Salamoon miti. Bara kakuu haaraatti kan inni barbaadu. Dhiiree mana isa nuun ijaaramu tokko, mana taanee ijaaramu jechuudha. Lama, aarsaanis numa. Sadii, lubi aarsaa dhiyeessus numa. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ilaa kee dhagaa. Kunoo dhagaa mataa golee qajeelchuu isa fo'amaa sanaa fo'amaa isa gati jabeessa xiyoon keessa nan kaa'a. Inni isatti amanuu hin yeella'uu kan jedhu jira. Dhagaa mataa golee qajeelchu. Yesuus maanni dhagaa mataa golee qajeelchu. Nu immoo dhagoota. Mataa dhagaa golee qajeelchu. Nu immoo dhagoota. Isa gati jabeessa ni ga'a. Meeqa gatiin isaa? Gati jabeessa dorgommee keessan galfamu. Gatiin itti hin ba'u. Lakkoofsi isaan dhaamu. Lakkoofsan qabu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u.
inni isatti amanatu hiyyeella'uudha. Warri Yesuusitti amananii hiyyeella'ani. Yesuusitti amantee taati hiyyeelloftu ati. Nan yeellee nan qaanee nan cabettee jirtaa hin cabneeti hiyyeellaaneeti hin qaanoofneeti. Waaqayyo bara kana fuula ifaadhaanitu ol si qaba. Yeelloo sirraa dabarseera Waaqayyo. Maalatti miti? Namni Yesuusitti amanu hiyyeella'u. Waan yeellaati yoo sitti fakkaate deebi yeellaatu ati. Amanannaa kee cimaadha. Amanannaa kee guddaadha. Inni titirkatte si jalaan jigu. Inni tirrateessi si jalaan cabu. Inni harka si qabe deebi'ee sin gadhiisu. Waan hin amanamne miti shomboqqoo miti kana titirkatte. Yesuusi haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waan amanatanii nama yeellaasifne. Warri amanatanii yeella'u horiin dhuma kaa. Warri nama amanatanii yeella'u namni hin du'a kaa. Warri biyya amanatanii yeella'u biyyin kufa kaa hin bada kaa hin jiga kaa. Wanti biyya lafaa kana hundumtuu darbuudhaaf jira. Warri Waaqayyoon amanatan garuu bara baraan jiraatu. Namni nama amanatu abaaramaadha jedhe Ermiyaas. Warri Waaqayyoon amanatan garuu bonaa ganna lalisu akka muka bishaan qarqara dhaabatee jiruuti isaaniidha. Caamsaan yeroo dhufu yaaddaan yerootti yeroo malee ija godhatu. Maalirraa? Amanannaa. Warri Waaqayyoon amanatan bona si ija godhatu, ganna si ija godhatu, haala sodaatani, yeroo sodaatani, wayyoo kaa caamsaadhaan jedhani, wayyoo kaa kooviidin jedhani, wayyoo kaa kiraayisiidhaan jedhani, yaaddoo malee jiraatu, sodaa malee jiraatu. Ankoo dinagdeeni Ameerikaarran dhaabatu, ankoo dinagdeeni Awurooppaarran dhaabatu, ankoo dinagdeeni bitaadhaa mirgaa hin dhufu. Ankoo ol waaqarraa abbaa ifaa biraanaa dhufa. Yeni amanatu. Warri Waaqayyoon amanatanii hiyyeellaani. Isin warri itti isin warra itti amanataniif dhagaan kuni gatii guddaa qaba. Warra itti hin amanneef garuu caafanni qulqullaan akkuma jedhu dhagicha mana ijaartuun tuffatan inni dhagaa mataa golee qajeelchuu ta'e. Akkasuma immoo inni dhagaa nama gufachiisu kattaa nama kuffisus ta'e hin jedha. Isaan sababii dubbichaaf abboomamuu didaniif hin gufatu. Kunis isaan irratti yaadamee ture jedha. Amma Yesuus kuni nama hundumaa fi walqixxeeru. Walqixxeetti Waaqayyo Yesuusin biyya lafaa guutummaadhaaf kenna. Nama hundumaatii kenna. Inni tokkotti gufate, inni tokkotti lafaa ka'e. Inni tokkotti hin bade, inni tokkotti hin jiraate. Akkamitti? Akkuma tamanatti. Ijaartuun kan tuffatte. Ijaartuun maal tuffatte? Dhagaa golee qajeelchu. Beekumsa miti wanti isaa. Ijaartuun beetti mana ijaaru. Dhagaan kam gaarii akka ta'e, dhagaan kam iddoo golee qajeelchuu dhaabbachuun akka irra jiru beeku. Ijaartuun garuu warri mana baay'ee ijaaranii beekan, muuxannoo mana ijaaruu qaban, beekumsaaf dandeettii mana ijaaruu qaban, mana gaggaarii baay'ee ijaaran, isa Waaqayyo dhagaan kuni dhagaa gati jabeessaa mataa golee hin qajeelcha jedhee isa Waaqayyo kenne lafaa kaasanii fuudhanii ilaalanii tuffatanii gatan. Hin tuffatan. Waaqayyo garuu dhagaan kun dhagaa gati jabeessaa. Waaqayyo dhagicha hin filate. Waaqayyo dhagicha hin jaallate. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Namni si tuffateera wanti namni godhu si godhu hin jiru. Waaqayyo si haa filatu malee. Waaqayyo si haa jaallatu malee. Waaqayyo gara kee haa ta'u duwwaa malee. Waaqayyo harka si haa qabu duwwaa malee. Waaqayyo si wajjin dhaabatu duwwaa malee. Inni kan biraan sin rakkise. Approvalii namaa sin barbaachisu. Waaqayyo gara kee goree jennaan. Iyesuusiin nu approve hin goone biyyi lafaa. Iyesuusiin yoo filannootti dhiyaatee kufe. Namni hattuu ajjeesaa jal'aa hamaa barbaadhaa wajjin Iyesuus filannootti dhiyaatee. Iyesuus inni dhukkubsataa isaanii fayyise. Iyesuus inni beelaa isaanii nyaachise. Iyesuus inni du'aa isaanii kaase. Iyesuus inni seexana namoota keessaa baasee maraattota awwaala keessa jiran inni namatti dabale. Iyesuusin isa isaan gargaaru. Barsiisaa jabaa isa ta'e. Iyesuusin fannis jedhee iyyeetu biyyi lafaa yeroo sana ture. Yihuudoonni beektuu macaafotaa Fariisonni
Kiristoosiin fannootti dabarsanii kennaniitu Baarbaa isa isaanii miidhumoo gannuu dhiisii jedhan filatanii Baarbaa. Yesuus Baarbaadhaa wajjiniin filannootti dhiyaatee namni Baarbaa gadhiisise. Biyyi lafaa Yesuusiin hin simanne erga Yesuusiin hin simanne si simachuusee sininquun irra hin jiru. Maan simatamuu dhabeetteen boo'in malaatin. Maan simatamuu dhabeettee boqoon buusin abdiin sincitin. Yesuus hin simanne Waaqayyo mo'attam godhe. Yesuus Waaqayyo Yesuusiin simateera. Waaqayyo si simatee namni si simachuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo gatii sitti godhee namni gatii si dhowwachuu danda'a. Waaqayyo si wajjin ta'ee namni si wajjin ta'uu dhiisuu danda'a. Waaqayyo harka si qabee namni muu siin jechuu danda'a. Kan namaatii gatii hin godhin. Namni hundumtuu harka ol sii kaasee Waaqayyo si filachuu dhiisuu danda'a. Namni hundumtuu ishoo jedhee nama akka kee hin jiru siin jedhee Waaqayyo hin dhiyeessuu danda'a. Sakaan Waaqayyo caala obbolaakko. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yesuus dhagaa nu itti gufannu akka hin taane. Kattaa nu ittiin caccabnu akka hin taane. Wangeelli kun wangeela jireenyaa nuuf haa ta'u. Isa nu ittiin gufannu, isa nu ittiin bannu, isa bita nutti galu, isa nu galuu didu, isa nu rakkisu, isa nu jibbinu, isa nu ittiin morminu otoo hin taane, isa nu jaallannu. Isa nu mararsiifannu akka dammaa kan nutti minyaa'u, kan nutti tolu, kan nu ittiin jireenya keenya qajeelfannu, kan nu bulchiisa keenya godhannu, kan nu geggeessaa keenya godhannu, kan nu ittiin jireenya keenya qajeelfannu nuuf haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo kanaan jireenya keessanii qajeelfadhaa. Torban jalqabaarraa waggaa haaraa keessaa waggaa kana guutuu dubbii Waaqayyootiin jiraachuutu nurra jira. Isa Waaqayyo biyya lafaatii kenne, isa Waaqayyo ulfeesse, isa Waaqayyo filate, isa Waaqayyo jaallate, isa ijaartuun immoo tuffatte Yesuusitti cichaa. Haaleluyyaa. Yesuusitti cichaa. Yesuusii wajjin jiraadhaa bara kana. Warri gara Yesuus dhuftanii hiyyeen laatanii. Warri Yesuusin hin qabne Yesuus Kiristoos kennaan guddaan Waaqayyo biyya lafaatii kenne. Yesuus jireenya kee jijjiira. Yesuus jireenya kee toora qabachiisa. Warri Yesuusin duukaatu deemtan Yesuusitti adda baatan yoo jiraattan Yesuusitti deebi'aa. Tu Yesuus duukaa deemtanii biyyi lafaa kan isin mararte yoo jiraate wanti Yesuusin caalu jiru. Kanaaf bara kana Yesuusitti deebitanii Yesuus duukaa deemuudhaaf murtoo godhaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sadhageenya dubbii isaa Waaqayyo nuuf eebbisu. Akka dubbii Waaqayyootti namoota jiraattan Waaqayyo sina godhu. Luboota qulqullummaa warra aarsaa Waaqayyoof dhiyeessan, dhagoota mana fuudhaa ta'anii ijaaraman Waaqayyo sina taasisu. Ayyaanni Waaqayyoo dachaa baay'ee jireenya keessan irratti haa dhangala'u. Waaqayyo ayyaanaan isin mil'atu bara kana. Ulfinni Waaqayyoodhaa jireenya keessan haa gonfatu. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu.